Egaa kan biraanii kan irratti ilaallu namoonni yeroo baay'ee harka kootu amma na dafqaa jedhu. Maaliif amma nama dafqa harki namaa? Namni tokko harki isaa gogaadha. Namni tokko garuu dafqadha yeroo hundumaa harki isaa. So nama cabbaxuuf yaadda'a. So psychologically waan irratti fiduu qaba. Harki kun hin dafqa jedha. Tokkoffaa maaliif nama dafqa? Fallisaa maalime? Gabaabaa waanti. Sirriidha. Namoonni harki dafquun kuni yeroo hundumaa namni dafqu jira. Gaafii immoo haalota wayii irratti hundaa'e namni harki dafqu jira. Warri haalota irratti hundaa'an badaa rakkisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Haala sana irratti hundaa'ee akkatti furmaata fiduu waan qabuuf. Warri yeroo hundumaa harki isaanii dafqu garuu yaallisa sirriitti wanta abdii kennu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu akkitti of gargaaran jira. Biyya keenya keessa yaalli jiru badaa guddataa waan hin taaneefi ittuma fufinsaan akka wanti kun ittiin deebine godhee wanti furmaata yeroo isa dhumaa kennu badaa waan hin jirreefi hamma haalli kun guddatee iddoo sanarra geenyutti of gargaaruun hin danda'ama. Qulqullina harkaa eeguun isa jalqabaati. Yoo danda'ame wanti harkatti dibatamu barbaachisaa yoo ta'e wanti harki akka gogu godhu jechuudha. Saamunaadhaan dhiqachuudha. Achi booddee maybe saamunaa ittiin dhiqannu kana warrimti dafqa gogsan jiru. Saamunooti kuni gaafa hojjetaman kan dafqa gogsan kan akka diiktooliin faa kuni gaafa ittiin dhiqatan harka gogsu. Achumaanis immoo baakteeriyaa yoo ta'e kan harka dafquu kana fidu baakteeriyaa harkarraas waan ajjeesuu fi isatti dhiqachuun gargaaruu danda'a. Achi booda harka gogsuu erga dhiqatanii booda otoo maan qabiin dura wanta jirbii irraa hojjetame ta'e gaariidha. Waan jirbii uumamaa irraa hojjetameen harka ofii qoorsuu barbaachisaa ta'uu danda'a. Haalota wajjin wal qabatee yoo ta'e garuu waan akka yeroo wanta naasuu wayii yookaan immoo wanta nervous nu godhu wanta fakkeenyaaf nama fuuldura dhaabbachuu kaameraa fuuldura dhaabbachuu sagantaa gurguddaa irratti argamu waan akkasiitu nervousii nama godha taanaan isa kana training man yeroo baay'eetti exposed ta'uudhaani nama dhiisuu danda'a. Kanaachi garuu qorichoonni namni sun akka inni baay'een sodaanne kan taasisu namni sodaachuun sun jiru taanaan dafquun sun isin dhufu. Sanaan hambisuun ni danda'ama. Garuu bakka bulluqaa yoo dhaqnee yeroo sochii qaamaa goonee harki dafquun normaalidha. Keessumaa inni qaama keenya sababa kan biraadhaan yoo ka'e harki dafquun sun garuu normaalii waanuma qaamaa wajjin dhufe waan ta'eef isa fudhatanii jiraachuudha. Isa yeroo hundumaa jiru garuu akka ammasiin jedhee qulqullina eeguudhaanii qoorfachuudhaanii itti baranii jiraachuun danda'ama. Garuu biyyoota kan biraa irratti yaalli kana caalaa gurguddaa ta'ee amma baqaqsanii yaaluurra kan gahu yaalli adda addaa jira. Isaaf ammaaf biyyi keenya sadarkaa sanarra hin geenye. Saamunaa gosa akkamii fa'i kan yeroo baay'ee rikoomandii ta'u? Saamunoonni yeroo binnu kan harka namoota dafqaniif fi namoota gogaan isaanii gogaa ta'e dry skinii fi skinii oilii ta'e skinii gogaan keenya kan dibata qaban qibaatii qabu jira akkasumaan gaafa binnu isa warra qibaatii qabuuf gogaan isaanii akkasumaan oilii ta'ee fi warra kennaman sanatoo fayyadamne moor gogsuu danda'a jechuudha. Maaliif dafqasa jedhudha meebi kan nuti ilaalle gilaandii yookaan xannachatu jira xannacha dafqa burqisiisutu jira kan namatti adda adda kuni hammi dhangala'aan isaan dhangalaasan jechuun dafqi isaan baasan kuni namatti adda adda dhibeedhaan kan dhufu jira garuu baay'een isaa harki dafquun kun dhibeema tokko malee namatti dhufa. Kanaaf isa dafqa gogsu sana fayyadamuudhaani hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma isa roolii deodooraantii isa jennu jechuudha. Deodooraantii ta'ee isa spray godhamu otoo hin ta'in isa roolii godhamu kana isumayyuu harkatti yoo dibanne akkuma bobaa jalatti fayyadamanii harkarrattis fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Fayyadamuudhaan hir'isuu ni danda'ama. Egaan yeroo biraa mallattoolee garaagaraaf akkasumas wantoota akkas gaggabaabaa walii wajjin deebinee ilaalla. Yeroon keenya waan hundaan geesseef asuma irratti xumurraa
Egaan daawwattoota keenya torban sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti 70-24 banaadha. Hakimoota keessan dhimma kamirrattiyyuu mari'achiisuu dandeessu. 70-24 irratti bilbiltanii hakimoota keessan argachuu dandeessu. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina hamma torbanitti nagaatti.